Gaafasi gurrashee jala bishaan yaa'ee ta'ee raftee ribni fudhate ta'ee I don't know. Habibti sorry na arrabsu jirta bar. No, no, asii warra koomentii barreessan No, no, no. Biqiltuu dhiifama naa godhi. Doktooratis dhiifama naa godhi sin lamaanuu. Dhugaa dubbachuu fi doktora Asilii Soddaa kabajamaa akkanatti of bira keenye silaa wanta tokko murteessuu qabna. Namni akka doktora Asilii dhufee waan kanallee murteessu hin jiru. Minna godha doktora Asilii erga duriitiin dubbii isaanii kana natti tola. Dubbii qulqulluu ana dubbatu. Yeroo kaan miira keessa galanii tokko dhukkee irraa kaasuun inni suni miira laa. Garuu yeroo tasgabbaan dubbii qulqulluu kana qat godhanii dubbatu. Amma doktora Asilii yoo dubbii keenya kana nuun fitin doktor Biiftuudha isaan akka obboleessa akka abbaa akka hiriyaa akka waa hundaa kenneera. Dubbii gaafte natti miti. Nama dubbii beeku. Yoo isaan dubbii fixanii waan tokko irra nu gaanii hin deemin dubbiin keenya hin fixuu qabna jechuudha. Doktor Asilii isa gama doktor Biiftuutiin jirus isa gama biqiltuu jiru isa gama koo jirus akka namni tokko hin miidhamne akka isin miidhamne akka isaanis hin miidhamne miidhaa xixiqqoo wayi miidhamuu rakkoon qabu nu sadanuu jechuudha. Xixiqqeessinee miidhamna. Nu miidhaati xixiqqeessaa nu miidhaati rakkoo nu gidduu jiru fura akka walalichi ba'u godha. Akka inni ba'u yookaan akka inni dhaabbatu bakka jaarsatti kennineera jechuudha. Akka rakkoo kun bakka sanitti situ dheedhidha kaa'amma. Miidhaa guguddaa hambifnee miidhaa xixiqqoo akka miidhamtanitti waan kana walitti maas gochuuf firoomsuuf situ dheedhidha ammallee bilchaan. Sitti himee baran. Abshir nam miidhamaan dhugaa dubbachuuf. Maal miidhamtanii nam bilchaadha jedhi. Hajii tole nam bilchaadhas. Eeywa. Saniif immoo akkamtu furmaata. Furmaanni jiru maa inni mucayyoo tanallee wajji ifaajjee tanallee hin jaalatte waan ta'eefi akkam godhuu qabdaati akkam godhuu qabda beektaa jira. Lamaanuuf carraa kanatti fayyadamtee lamaanuuf yala miti. Hayyee. Gaafa lamaanuu fuute laalamma biyaansi anillee walaloomaa wajjin baasuu dhabee jetteetuma xiqqashoo biiftuu miidhamti malee tana wajjin guyyaa walaleessaa oolte biiftuu halkan tabsiisaa bulta. Maachi tayaa jechuudha. Wanti doktor jedhan hundi fudhatamuu qaba gaara. No. Wanti doktor Asiliin jedhani doktor Biiftuu. Wayye. Haasaa jaarsatti kenne jaarsi dubbii fixeera. Dubbiin dhumeera walumaa gala. Doktoraan hin dubbadhu waan ta'u hundayyuu gochaan hin godha. Asichi lammatan dubbadhu. Dubbiin keessa naa ta'eera gochaan hin godha dhugaa dubbachuuf. Kana jechuun. Baaseen dubbadhu. Dubbii isheen dubbattee dabartee illee jira carraan naa gahuuf hin callise malee. Inni maal ture walaloota abiitti yoo waan of dandeettee deemtu taate yookaan sodaa of keessaa hin qabne taate jaalalaan sodaatamuun sodaachuunis rakkoo hin qabu normaal no habi. Hayitaan immoo akkuma isiin filannoo san lamaan sii keette takkii walaloo san dhiisu takkii maqaa san jijjiiru. Amma fidee bara amma akkasii miti bara. Bakka ammaa kanatti hin deeba amma kadhumarraa kana dhufa. Naa ta'e wanti doktor jedhe guutuu deebii naa ta'e ogguu jettu. Bakka isaan lamaan walirratti darrabiinni siin jedhe san tusii ta'e yaani. Kamara laamati miti ati. Kan dubbii gochaan hin fixan jedhe malee naa ta'e hin jenne doktor jedheera dubbii gochaan hin fixan jedhe. Kiaman putih kak kuno. Abidde qofa kau. Jarri wal fixoo. Wasaanu.
lachu isheen gargadii doktorri kun of jajji isheen olii wayya fakkaata isheen gadii boonti bobboontu wayiiti sebetti gurbaan isi ajjeefte isheen gadii kun amtuudha takkuma filadhu dhugaa si ajjeefte Nama jaalate lamaani si ajjeefte wallahi nan sodaadheen ishee gadii doktorri isheedhaan kana dhuguma doktora wayii fakkaatti boonti yaante gurbaan illee maashaallah bareedaadha gurbaan gateetti qaba gateetti baaseera ispoortii hojjeta gurbaan Doktor abbaa giddii qofaa miti artistii mabraa waliinuu kilipii bareeda hojjannee qabnutu jira sunis booda gadhiifame itti mee jira kun amma artistii san dhagai kaannoo tokko miti ani yoo akkasitti ilaalle kiyyatu irra caalaa iyyuu dhugaa dubban garuu an hojii kan in hojjedha malee akka isaaniitti waliin faarsine biqiltuu koo qorataa koo akkasiin sun hin jiru nu bira Maali kootiin qaama bira deemtee. abbaan giddi miira keessa galee haadha useensiin jedhaan turre. Eega qaamaan wal bira deemtan isin bar wallahi dhugaa dubbachuuf. Uumaa jalan jira. Ishii no jechuun jedhee jira haadha useen jechuus akka isaa kana wal jalaa fuudhaniiti miidiyaa irratti no inuma hin fedhu asli. Haadha Useen takkaan jirre abbaan giddii maqaasitti moggaasee haadha Useen siin hin jenne wallahi dhugaa dabar. Doktora Siliin dubbii ajaa'ibaa fi dadhiba. Bo'aarti wallahi bo'aarti intaloon kolfa keessa Eega bo'aarti haadha Useen dabar. ineen Amma gaafsa qorataan hinaafuu dhabee wayii osoo hin ta'in waan nama aartii ta'een waan aartii saba kanaa jaalatuuf saba ofii kana waan jaalatuuf uf gadhoo obsee callisee bira tare jechuudha. Hinaafuu dhabee miti. Atillee akkasuma obsuu qabda. Dhowwee doktor dhugaa dubbachuuf dhowweera natti himtee turte hin fudhanne an. Maatii keetiif gaarii miti siifis gaarii miti anaafis gaarii miti biyyaafis gaarii miti. Itti mul'atiin keessatti mul'atiin jedhe itti meera. Tole naan jettee mudhatti keessumatti hin argean. Hin mul'anne jetti ilaal. Isa beeksisni sirbi abbaa giddii gadhiifamu sirba keessa jirtaa innaan lakki hin jiru. Gaafa sirbi sun gadi. Namni 700 buna gubdanii. Wallahi dhuguma bar. Amma dhugaa dubbachuun biqiltuu wajjin kana gochuun wal bira hin jiru halaala jira waan ta'eef tokkoof tokko ta'uu qaba. Mustahil ani inuma atum ila. Suni kiyya guyyaa san dhaabeechuun dadhabne haga an deemeetiin isa wajjin kilippi hojjedhu ni jirta dheengadda lisitti mee ture guyyaa dheengadda yeroo dhiyoo keessa dhagee yeroo dhiyoo Useen eenyu sirraa argate haadha Useen akkamti taate ati? dhagee yeroo dheengadda kilippi haaraasan illee hojjennu sitti mee okkee rakkoo hin qabu naan jettu. Amma dammoo anatu hin fedhu san ati feetee dhiistemi ana immoo hin fedhu dhalaa ati wal faarsituu fi dhalaa si faarsitu hin fedhu. Sita dhiista moo dhiistu? Amma ansin cinii naati na dhunga jechuudha bara. Ansin waraanaati na hooqe jechuudha bara akkas jechuun dhugaa dubbachuuf. Ansin waraanaati na hooqe jechuudha. Maali boontaa kun doktor? Hin ta'u bara. Anaanaa ta'ee reeyoo sii ta'uu baate malee. Ilaa. Gabrummaa jala jira. Yaadni gurmaataa maal jedha? Ani koo isaa kaayee jira bari ani amma fakkeenyaaf sababa hati xiyyaaduu maalaan itti beekta. Gammachuu namaaf sababa ta'uu yoo dadhabde gadda namaaf sababa akka hin taane jettee na gorsiti ture. Nama gammachiisuu yoo dadhabde gadda namaaf sababa hin ta'in jette. Ani amma jara lammaa gidduu seenee bultiin jaraalleen akka diigamtu yookiin jaalaltii jara gidduu dhalattee yookiin uumamtee jirtu kun akka addaan bittinnooftu hin barbaadu. Ammoo dubbiin haala itti deemamaa jirtu kanaan jarjara kanaa yoo taate wal'isuu dhufa. Yoo danda'e qorataan sultaan amansiisu. Yoo Eessuma welcome. yoo amma hin taane ani filannoo isaa kaa'ee jira waan taateefi rakkoon qabu. Nu beellama bakka manguddoo itti siifannaa. Hirriba malee waliin bulchinu.
Amma doktori sin asitti dubbattu amma ganaa keessaa naannoo lama dhugaa dubbachuu. Omaara koo qabu waa si jeemti miti bilbilumaan sitti nyachuuti. Jiri amma dadhabda irratti sodaatiin kan iseen jara maarre. Nu beellama guyyaa walitti deebina. Boru galgal. Boru galgal. Ayi. Atillee itti yaadi. Boru galgala